gaaffii maaltu galche isa too siifan hojjedhe dheerraa fuudhe kanaa bar ilaal siifan hojjedhe kan fuudhe ofii isaatii inni nama kaampaanii hojjetu deemee viisaa kanan dalagu goddanyaadha wajjin balatanii amanee itti kennee jennaan Habiibti dhaggeeffadhu fedhu maleekaa waliin hojjetu fedhu seexanaa waliin hojjetu fedhu jaankaa waliin hojjetu waa'ee kaampaanii siifan hojjedhe ijoollee harkaa fuudhe waa'ee kaampaanii isa obaasee isa dhugee isa nyaatee waa'ee kaampaanii maaltu sabboontuu laallata. Inni amma yoo hin nyaanne maal gochuu danda'a gaafii inni amma yoo hin nyaanne kan nyaanne hiriyaa isaa yoo ta'e maal gochuu danda'a. Siifan hojjedhaa jedhee dhaggeeffadhu wanta inni godhu sittim siifan hojjedhaa jedhee birrii harkaa fuudhe haasaan gabaabaan hojjechuudha ammaaraatiin bira filannoon biraan jiru oonan naqee nama biraan hojjechiisaa yoo kasaarte si laallataa hin jenneen. Nama kanatti bisilii kenneedhe nama kanatti ittiin walga'ee bar namatti kenne kanaan walga'ee. Najaran dubbatin. Afaanin badin kaati. Muti nama wajji waliin nu kannine wallahi abdii isaa rakkannee kun jireenya keenya irraa baanee taa'aa jirra nuti Jaafariin nuuf isiniif hin fixajee amaanaa jee kakatee nurkaa fuudhe. Sagalee isaa waa hunda sheersii godha barbaaddeen kakatiin biliis. Ishee yeroo tikeettii kun naan dillee ati dhufu. Isaan dhufuu dide haadhati ya bilbilana yalaa kaasuu didee finfinnetti ji'a meeqa rakkadhee abbaan kiyya duunaan firaa gad dhufe maal quba qabda rabbi sodaadhuuti. Qarshii kuma shannii rakkadhee waan tiraaspoortii na ergennaan bilbilana yalaa kaasuu didee. Mucaan Finfinnee keessa teessee natti mataa turte kunoo tokkummaa Finfinneetti rakka qoy. Mucaan kun gaafa natti boowwee galtu dhaggeeffadhu. Amutti isatti dhufuu diddeette waa sitti hima. Wanti quba qabu tikkeettii yeroo meeqa akka citeef beekan tane kana. Amutti dhagaye waan sitti himu. Mucaan leelloo jedhamtu kun Finfinnee keessa teessee tokkummaa daraana qaqqabii dhufeena sitti rakkadhee jira. Deemuun barbaada. Namni kun birriin harkaa fuudhee ilmi harkaa jedheera salphadheera. Tokkummaa na qaqqabii jettee mana kana teessee mimmaan buuftee bu'aa turte. Isatti tikkeettii dhaqe jette Finfinnee keessa biyyatti hin gallee bara. Na qaqqabii jettee tikkeettii yoo citeef kana tikkeettii citeef sana warra gaafide maal dubbatti? Tikkeettii cite bar viizaa foorjisiitti ergee jalqaba bar. Okay waan si gaafa amma gaa asan deebi'a ammas asan sitti deebi'a ilaa rabbiin gubbee amuttii keetiitti fudhattee galta waan kana si galee gubbee sitti fudhattee galta ilmoo keetii kun amuttiin maqaa ilmoo sitti gaayis ilaali ati intala si hangafadha sin beeka isi ulfanne irraa baase sana miti ati isin ulfa irraa baase si kan natti fakkaata yeroo lama irraa baase sadaffaatti ulfoofte sun isin misraadha ati si ulfi sirraa bahe miti jechuudha ulfa yeroo lama baase jechuudha amma isi tokkorraa ulfa yeroo lama baase. Inni waa'ee jireenya dhuunfaatti isa maaltu sin galche waan fedhan sirrii miti mucaan okay sorry namna dhaga'uufanii dhiifama asan deebi'e jechuudha ati ofumaaf ragaa ofitti baate utuu namni dhufe utuu hin nyaanne jettee kaatee ofumaa fuutee ragaa gixxima ofitti goote akkamitti jedhina gaafata. Akkaataa sitti beeka akkaataa jiru sana sitti miidha. Dhaggeeffadhu. Namni sammuu qabu waa hubata inni sitti akkamitti sitti mee kanatti illee shi hubattu. Dhaggeeffadhu akkati wajjin shiftaa taate akkati hiyyeessa boosifteen arge as keessatti dhaggeeffadhu. Akkati bor lafa geessu mucaan kun na amani bor gabbaasee si gata galmeeffadhu qalama daahabaatiin barreessi raaga kun qalama daahabaatiin barreessi waan ansiin jedhu yoo ati ona lubbuun jiraadhe na biran dhumne gabbaafamte gatamte aan tokkummaa miti. Maaliif hojii isaa hunda irra gaheera akka inni itti fuudhus akka inni itti hiikus waan ta'eef yeruma gabaabaa qofa eeggatta sana ilaal qalama daabaatiin barreeffadhuun siin jedhe irran sii deebi'a yoo mucaan kun gabbaasee siin ganne aan tokkummaa miti ooluu danda'a waggaa tokko ooluu danda'a waggaa lama ooluu danda'a garuu gabbaasee si gatuunsaa laafii shakka qalama daabaatiin barreeffadhu irran sii deebi'e ana tokkummaatu siin jedhe rabbi lubbuun naa jiraachisu tokko zimjechuu miti. Waan inni si miidhan beekan si ilaal inni uffatte malee waan inni si daraa wallaahi billaahi quban qaba ati quban qabu dasee dabidi sirriitti waan inni si godhe sirriitti beeka dhaggeeffadhu si mataa keetti hin uffatte inni jireenya dhuunfaa kiyyaatti maaltu si gahe ani irra geera waan inni si godhe hin beeka akka inni itti si miidhan beeka si'uma mataa keetti hin dubbadhu garuu anas irratti dhimma keetti sun si galee
Waa akka inni itti si miidhe akkati miidhamtuu taate. Lakki ana waa tokko namni dheetane wannummaa nam miidhame takka illee. Yaa ati akkaneeti. Angaruu ka rabbi si beeku ka ilmi namaa si beeku si galee ka ati beektu an si beeka garuu an nammiine jedhi. Angaruu irra ga'eera kana. Sirriitti irra ga'eera. Kanan dhiisi rakkoo hin qabu. Si haa miidhus si haa dhiisus rakkoon hin jiru. Akkati miidhamtuu taate immoo akkamitti akkasi miidhee tokko tokkoon of hirkaan qaban. Hin dubbadhu kana. Kun dhimma keeti waan ta'eef. Amma haasaan hundinuu sobaa kan mucaa silaasitti haasoo ittee dhagaan ture bara erga silaatis jalan ture. Isiin ijoollee gaaziraati warri isaa fuuchuu dhageessee kontoraataa baddee dhufte inni erga fuudhee hadhaa waggaa lamaan isa wajjiniin erga ol fuune waggaa sagaliif deema har'a. Waggaa sagalii waggaa lama gaddeebi'eetan waggaa lamaan kana kontoraataa badee'an. Okay, dhaggeeffadhush. Ishii mitiitiin kontoraataa asiin hin jenne bari ishii misiraadha malee. Dhaggeeffadhu waan asiin jedhu. Ati waa tokko dubbattee Jaafar maallaqa nyaannee jettee kaatee haasaa xumuruu irratti maallaqa dibbiin godhee maallaqa ijoollee nyaatee nuun jette akkamittiin aan jedhe. Akkamittiin. Akkamitti yoo naan jette ta'ee Jaafar kaampaanii namaa waliin banatee ture. Kaampaanii sana keessatti kasaaree. Ilal. Kaampaaniin kasaaree maaltu ijoollee galchere? Ijoollee kasaartire waa'ee kaampaanii isaa. Kaampaanii waan kisaareen qabu siin jedhe baar. Kaampaanii waan kisaaree takka illee qabu. Inni nama kaampaanii hojjetu dhaga'i. Inni nama kaampaanii hojjetu. Ijoollee namicha isaa wajjin kaampaanii banate kana isa nyaachuu jedheeti namichi kun kan inni adda si wajjiniin kaampaanii banannee akkana goone jedheeni okay jedhee amaneenii dhaqee wajjin kaampaanii banate kenneen. Namichi sun immoo mucaa waan hubattuu ijoollee. Inni kaampaanii wajjin banate yoo nyaate dhaggeeffadhu yoo malee kaan nyaate isa kaampaanii miti yoo malee qilleensi birrii sarkaa fuudhe akka birrii namaa hin nyaanne inni immoo namicha kana kunoo an viizaa keessan namicha kana kirisni kennee namicha kana akkanas hin godheedhe dhaqee itti agarsiise wal agganaanyee guyyaa haqni miskiinaa dhaggeeffadhu guyyaa haqni miskiinaa afaan baasee sirraa iyyuu ni dhufa natti nyaataa jirtu naa amanate haqni miskiinaa eegi ooleen bulu guyyaan inni bultii keetti gufuun ta'u guyyaa imimmaan hiyyeessaa abbaan kaartaa manaa qabsiisee birrii itti kennee waan qabu birrii 500 irraa nyaatee abbaan galaafatame kun abbaan fuula rabbii deeme kuni guyyaan inni bultii kee keessa galus ni dhufa osoo nama taate osoo intala durbaa tokko taate sii galee birrii nama aga dandeesse kaffalii isa kaan beellama fudhuu jetta sii galee malee abbaan manaa kun kasaaree namatu sasaame hin jettu tu nama qalbii qabdu taate osoo nama obboleettii keetti yaadu taate. Kun kisaare hin jenne baadu. Namati isa nyaateen dhaggeeffatu. Akkamitti ofii keetii malee wanta namni siin jedhu hin dhageettu qoy. Ati asirratti koo dhugaadhaa dhaabbatte isaa erga dhugaadhaa dhaabbatte waan namni sitti namati isa nyaatee jette. Inni sallafame sinni sallame isa sitti ta'e dubbatate isaa lammanuu silaa fudhachuu qabda ture mazzanuu qabda ture waan namni sitti haasa'u zimmetti afaan hin bantu. Dhaggeeffadhu namatu isa nyaatee nama wajjin kaampaanii banate Jaafariin nyaatee jette kun ijoollee maallaqa nyaatamte akkamitti galchaan siin jedhe. Ijoollee maallaqa nyaatamte sababii viizaatiin siin jedhe baar kara viizaatiin amma ijoolleen kun kara viizaatiin malee wanti inni gara biraatiin nama nyaate jira. Amma sabboontu kanallee gara viizaatiin malee wanti biraa jira. Kara viizaatiin ergaa akkas ta'e immoo ijoollee gara